فاتي ما جلت تسوي فترة تفولية. إيه خالفا كيف تبر؟ ما شاء الله ما شاء الله بقى ربي سكن نتيجة. نعم علمه ورينه علمه في دار ربي نعطاه سبحانه إن شاء الله. آمين يا رب آمين آمين. آمين يا رب. ما أنا أما أتوفر أمر كان أما جاتين دي أبدا جاتك يا ريت بدو Ada mufurra merkanta sumaya tetetin kajar sikena rafa ko jirete am ko rosina la bochisu fakana gota mere sila arki tara walli ga kamalio inde gizati ya nam tujadin taqula rabbi biya bashara turi asir rayro lati de rasul sallallahu alaihi wasallam أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رسول صلى الله عليه وسلم يا رادا guyyaa har'aa fatxii kaybar kana ummata kaybar yahudaa kaybar cabsuu kanaan gammadamoo jaafar biyya hagas fagaattu san irraa imala dheertuu kana deemee isaa wal arguu kanatti gammadaa jira rasuul sallallahu alaihi wasallam gammachuu lamaa keessa kamitti akka irra gammadu wallaalee jira rasuul sallallahu alaihi wasallam guyyaa har'aa kaas bayyalleeni abbaa manaa ishee wajjiin wal ga'uudha baay'ee gammachuu hiriyoota isii wajjiin gammachuu ibsataa eegaa jirti. isilleen baga gammadee jechaanii warri gammachuu isii irraa qooddatuudhaaf asitti argamtanii akkatti isii gammachiistan ulfaadhaa galatoomaa gammachuu keessanillee rabbiin isin haa argisiisu jechaanii hayyeeka yeroo muraasa booda ka gammachuu akkamitti ibsatti akkamitti simatti ka jedhu ka waliin ilaallu taha rabbiin nagaa ishii kana rabboolii sinaafitu jedhaan warra jaarsarraa fagoo jirullee akkasi warra fageenya wallaalee akka distaansii barnoota beeta barnootatu fageenya baratan xiqqoo omaan jedhu barnootuma wayya malee gaa'illee fageenya caalaa xiqqoo baay'ee nama yaachisaa nama hedduu jala kanaa ba'u jira yoomanillee abbaa manaatti wal gahaa yooma haadha manaatti wal gahaa jedhee hedduutu yaaddaa jira. isinillee yeroo gabaabduu booda rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni danda'a ka gammachuu teessinillee rabbiin nu haa dhageessisu yeroo gabaabduu keessatti rabbiin haala isinii mijeessee wal biraan isin haa gahu isin haa gammachiisu. tokkorraa lama isin haa godhu lamarraa sadii isin haa godhu isin haa baay'isuu jennaani guyyaan har'aa akkasuma yaati malee nama hedduutu gariin ka keessa gammadullee jira gariin immoo ka waa'ee yaadatillee ka yaa rabbi tiyyallee yoom jedhu hedduudha warra yaada akkasii qabdanillee ka yoom abbaa manaa kiyya argaa yoom haadha manaati argeettanii yaaddoo jirtan rabbii wal biraan isin haa gahu waliin isin haa tursiisu baleettii teenne sumayyallee irra deddeebuudhaan guyyaan guyyaa isiiti waan ta'eef baga gammadde jechaanii warii rabbi isin haa tursiisu umrii dheeraa warra waliin turu warra waliin horu warra arrii diimtu waliin filatu rabbi isin haa taasisu amma bar karaa kamiidhas dhufa akkamitti abboo dhiisga allah eenyu dura argaa faa jetti amma eenyu yoo inni achi as ba'an Arusa miti? Arusa tunori taji nanga. arsitti jettane wayye Asitti teessa fudhannee nuti laal. walla filtarii miti nante Filtaa kan qabdu har'a meeshaafi dibanneerra haa guyyaa har'aa kana kadhiisaa yoo baay'ee sootani waa xiqqoo isheetti. Banagarachi lai Sumayya fitti nu aga unutis inshallah. Amin inshallah. Wallahi diraste dubartii dalagaa akka kaayiroo dhufe dhugaan isinii hima wallahi dhugaan isinii hima diraste dubartiste jechuudha yookaan barachuu fakkeenya iqaamaa akkuma biyyoota arabaa akkamitti dhaatamu san dhaattanii dhaachuu iqaamaa asitti doolaara 200 bichaadha kan jihaadha yoo dhuftan miistii doolaara 25dha deebitanii doolaara 200 kan ji'a ja'ani dhaatan innaa garuu dalagaadhaa kan dhufne beektanis haqqii qaban sineema yoo dhuftanis kuma 200 kaffaltanii dhuftan garana jechuudha as seentanii moo iqaamaan qabdanii maaliin qabdanii rakkoodha dalagatteetis biyyatti jijjiirama yaa wala akkatti laallammeetti ana dhaatte wallaahi astagfirullah walla lammeetti ana dhaatte silkuma gallattisa akkasin isin jechuu barbaada tarii carraa barachuuf yoo gara na dhuftanii dhalatti dhufina isin jechuu barbaada gara teennatti ajaa'iba maal ani arabi
Ustazaa. Ingiliffas baay'ees miti Arabiffas baay'ee miti ishee. Aduu amma barattu mana barumsaa Zaaraa siiti na galmeeffadhaa na qabadhaa ishee. Kunillee akkuma san. Yaa uummata keenya na isin amma daqiiqaa fudhanii moo karaa feemsa? Daqiiqaa fudhan booda ustaazni keenya qaalii ni dhufaa jechuudha. Yaa Chaayinaa. Na? Please send. Baga walumaa gammanne amina. Mariama hayaatiiti yaa uffati. Garuu maashaallah faamilis gaggaarii qabda akka. Ani si barbaadaa isaan jaaladha wallaahi rabbumaaf jecha jaaladha. Maashaallah wallahi maashaallah. Rabbi jaamtu isinirraa qabu isinis. Amiin. Isirraa illee haa qabu wallahi. Rabbiin duniyaa irratti khayriidhaan jannata jannatatti sinaa gammachiisu wallahi rabbiin danda'a. Waan Akkanii yaadde sanii isin yaabtu. rabbiin sinaa mee du'aa godhii kan ta'e Isaanii. Bismillahirrahmanirrahim. إن شاء الله تعالى ميوري لا يبغى نقيس نما جرو اللي بينك نما جد نما كسير كذا جرو namanya itu pasti harganya jira Abdi Kingi Ba Aisyah Jamal namanya itu terkait jira insyaallah dari kamu rasa boleh lagi نما جرو جمالي تبيو هاي يرو bukan galcina haye Abdi Kingi marhaban bika bagaragan istiana sini jira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله.